Jirra jirtuu kabajamtootaa fi hordoftoota madda nageenyaa kabajni fi jaalalli keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u jecha oduu kan isin dhageessisu an Aliyyi Oromooti. Hammaduma sagantaa keenyaan faana turaan affeerra. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawaa Caffaa magaalaa Qalloo Mataa Olii Cirat Walbaata Ganda jedhamu keessatti halkan kaleessaa namni Ahmad Sa'id jedhamu halkan sa'a 4 biratti bilbilaan maatii biraa waamamee eega manaa gadi ba'ee booda rasaasaan ajjeefamuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Akka maddi keenya kun jedhutti Ahmad Sa'id nama qabsaa'aa fi walgahii hunda keessatti nama haasawa bareedaa godhuu fi nama waan dubbatu beeku yoo ta'u, Ahmad Sa'id bultii ijaaratee nama maatii qabuu fi ganda sanitti nama baay'ee jaalatamaadha jedha maddi keenya kun. Ahmad Sa'id namni ajjeese mootummaa ta'uu hin oolu jedhe maddi keenya kun. Akka mootummaan ajjeese kan shakkine mootummaa kanaan akka malee wal hadheeffataa waan turan yoo ta'u, battaluma inni gadi bahee achumaan hafee bakki maatiin barbaadan buufata poolisiitti ture. Achii dhabanii jennaan ammas mootummaa kana duukaa ture qorannoon isaanii. Garuu dubbiin gaafa bulee oolee magaalaa Qalloo Mataa Olii keessatti ajjeesanii meeshaa fi uffata irraa yaasanii qullaatti dhiisanii biraa deeman. Kan ajjeefame immoo rasaasa lamaan akka rukutame dubbatu maddi keenya kun. Ahmad Sa'id ajjeechaa isaa adda kan godhu eega du'ee booda huccuu irraa yaasanii muka kee dhoksanii meeshaan irraa saamanii qullaa akka dhalatetti hambisanii jiru. Ahmad Sa'id rabbiin jannataan haa qananiisu jecha maatii fi firootan isaanii hundaaf jajjabina hawwina. Aanaa Dawaa Caffaa ganda Isooyyee Guulaa jedhamu irraa namoonni lama kan maqaan isaanii nu qaqqabe Muhammad Indiris Ibrahim Hussein mana hidhaa magaalaa Kamisee keessatti akka malee dararamaa jiraachuu gabaasinu gahe. Akka gabaasinu gahee ibsutti jarri kun lamaan maaliif juuntaa loluu hin deemne jechuun akka qabamanii gidirfamaa jirantu beekame. Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuu magaalaa Borodaa Araddaa ifa dhaabaa keessatti haadhoo dhiiraa boochaan wacisiisaa qeerroo naannichaa humni waraana beebii kaabinootoo ergamtuu sirna duraanii waliin ta'uun humnaan guuranii gara mooraa waraanaa leenjii raayyaa ittisa biyyaatti ergaa jiraachuun beekame. Akka gabaasaan Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuu irraa bahaa jirutti namoonni dargaggoota humnaan waraanaan guursisanii gara mooraa leenjii waraanaatti ergisiisaa jiran Abbaa Araddaa Hasan Muummee, Haqilee Aliyyi, waajjira bulchiinsaa fi haqaa Anwaaree Muhammad Bakar, Asladdiin Abdul Kariim, Rashaad Muusaa Bakar, Hamsaa Laqaa Muhammad Bakar, Seefaddiin Ali Abdullee kanneen jedhaman ijoollee qeerroo kan waraana raayyaa ittisa biyyaa deemuu diddee dhokattu qabanii reebuu fi saamuun gara mana hidhaatti guuraa jiraachuun beekame. Buqqaatonni kaaba Walloo sababa waraanichaatiin buqqa'an 10,000 kan lakkaawaman dahoo magaalaa Dasee fi Kombolchaatti argamu. Kanneen baay'inni isaanii haalaan hin beekamnellee gara firoota isaanii dahatanii argamu jedhame gabaasi bahe. Hawaasni kun yeroo ammaa hanqina nyaataa fi rakkoo nageenyaatiif mudatamaniiru. Kaaba Wallootti neetwoork ta'ee intarneet adda waan citeef haala amma jiru hubachuuf rakkisaadha jedhame. Yeroo ammaa magaalaa Daseetti kaampii dahoo 14 fi manneen barnootaa buqqaatota kana keessummeessaa jira. Kaampii kana keessatti daa'immanii hanga beektoota yookaan namoota umriin gurguddoo kan argaman yommuu ta'u, daa'imman baay'ee haadholii gurguddoo fi haadholii ulfa hedduutu argamu jedhame. Daawwattoota keenya kabajamoo oduu biyya keessaa kan haga ammaa daawwattanidha. Oduulee biyya alaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Oduu maddeen alaa irraa arganneen dhaabbati biyyoota gamtoomanii UN Itoophiyaa, Masrii fi Suudaan marii waldibdee dhimma
hidha haaromsaa irratti marii akka itti fufanii fi mariin kunis yeroo murtaa'aa keessatti akka gaggeeffamu akeekkachiise. Ibsi manni maree nageenyaa UN Roobii fulbaana 15 bara 2021 baase biyyoonni sadeenuu jechuun Itoophiyaa, Masrii fi Suudaan affeerraa dura taa'aa gamtaa Afrikaa taasisee fudhachuun mariitti deebi'uu qabu jedhee jira. Akka ibsi mana maree nageenyaa UN baasetti biyyoonni sadeen akkaataa guutinsa bishaanii fi oopereeshinii hidhichaa irratti waliigaltee seera qabeessa hunda hirmaachisa irra ga'uu qabu jechuun akeekkachiisee jira. Manni maree nageenyaa UN miseensa 15 kan of keessaa qabu kun taajjabdoonni biyyoota sadan biratti fudhatama qaban adeemsa marii waliigaltee fi taasifamu kan deeggaru akka qabanis himee jira. Akeekkachiisa manni maree nageenyaa UN baase irratti ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ibsa kenneen manni maree nageenyaa dhimma hidha haaromsaa irratti marii gara gamtaa Afrikaa qajeelchuusaa mootummaan Itoophiyaa akkaan simataa eeggaa jedhanii booda garuu manni maree nageenyaa UN dhimma isaa hin galchine. UK, US fi Australiyaan Chaayinaa qolachuuf walii galan. UK, US fi Australiyaan dhimma nageenyaa irratti waltahuun garba Hindii fi Paasifikii irratti sochiin ishee cimaa kan dhufe Chaayinaa qolachuuf waliigaltee irra ga'uun beekame. Akka waliigaltee isaaniitti Australiyaan niwukileeraa galaana keessa hojjetu, Ameerikaan ammoo teeknooloojii isaa dhiyeessitiif. Waliigalteen isaanii AUKUS jedhama. Biyyootni sadeen artifishaala intelijeensii, saayiberii fi teeknooloojii jajjaboo biraa irrattis waliin hojjechuuf waliigalanii jiru. Kuni waliigaltee humna ittisa cimaa waggoota kurnan keessatti mul'atedha jedhu xiinxaltoonni. Waggoota dhiyootiin as biyyootni lixaa humna waraanaa Chaayinaa cimaa dhufee fi sochii naannichatti gootuun yaadda'uu himanii jiru. Egaa daawwattoota keenya oduuleen biyya keessa fi biyya alaa qindeessee kan isin biraan gahaa ture anu Marsabaati. Gama ogummaa teeknikaa fi editariin kan faana ture Muhee Callaadha. Qophiilee madda nageenyaa tanneen hafte waliin turtii gaarii.